mucatini wa futetu mangarteta ni galabanne mal futaka Abo disi siringo ne tiji mucatina tibira demna wa balle site disi mal tu baden jeber tiji mutiyo wa futeti ani duga rabbi duga na ma dubbachun garima ana fi ganne golidi anun beitami gati jarsa kenya udurani sobde obboles kenya ette male ya ana abo baye na makaba dukeisa nama baye jara dukeisa keisa wan tirra turre wan dalaga turre ni beita hata malen hardan tana wero wa do satin turre gannin gama wa futere ni matana o wisan gabbaye kanam to kotti diya de gafat ganni wa kana duga ba su didde amma duga san fude gara media ratta simbaye mallaka na ma fute kalitti sammaliti mallakni Malani ka jolle madami man arabate gubatte harke gubatte milan gubatte sillido ite garte reference radume fute tika way karama isa ma itikaden dura furatani de man nama sahiba rakani nama hiriya bira rakani rakatani man si fidarni anna shanta kana ite ke sabute atunni beta mi durma wani sin gotu man araba ganni ma Kol miti di. Rima tadi makan di sana bangki samo. Birri fudanu bar mujiyo man araba ati sosobdo bira fidde jechuda kotu dalaga simi de jira jetteno bira fidde mujiyo ngarte hari ka tu shawri tartenna narka shanta go chalam gote dirama biyasani birri kuma kudato kofi dibba torba kesa chalam mujiyo shokor korro kesa ka de dema yo tishanta ka ya de subhanallah mela me kanara me ugara isobi bona me ugara biye Aboila dage fadda me ana sabu ganni ratti share ko da fi dawo sin mallaka na ma kana nyatin kana bicca umti waadi dubbata jiran ganni ne ilmos gara qabdi jiran ya ulfo marra katare ulfo de santu guddi samo amala ki jawa sarisa ugara biye Bona me wanto ko mana san keessatti isi fi la namni baay'ee jiraachuu mala asoo addan hubatiin mana tokko keessa namni hedduu jiraachuu mala yoo wattisan ganni fuudhu shahada munir aganu badde daga ila tiji aganu badde timcaye zulay katiman barre sine jara kana jiraate mujattira sher me bona cherati ati birishan ta ke sana korkorro ke sana la fida asoo ati birri dufne ayya ko irabbil biladu fati munir ila adam ti akayete rabbil bilati Maatu jira beeta tiji ila yero mana sandai tutte ko amesha ge sudaitina fakata bor sama wajji jette namni bira mana jiro ko munir jette namni bira jiru ale bisto ko facha aldia sajir ta maru guma sajirtu ay duga sartu tu tiji kaldi awoti din le bayam do ko walitim mal da desa Rabbi sobina mal ganni wanna mantu to bar duga rabbi dubbachu ganni wanna mantu to male nuti garte buna marrakenna ani ganni jala dakani wallahi lazima boleti yawi jala dam ci yosan heddu jala dani beita an dara rakaya bar ramur madde ana bicca mit kuno dufani brisha watti matani bar ma ci raga oy ka futa ka furat oy raga qabdi bona qalbi say barandura ganni no wa ganni ila ganni ratti share go di okani tibilbili wa mi me fute mo infune yo sin infune baru lak ana nangalchu garu odo iftani wayam jotano mali fi ba e duranu ba e himatti ummata oromo kana nami tangetti duga rabbi isa yo abbaso ni karabar badina gafatu isi ummanni oromo kun isa armata sedin je duga rabbi nani tani me kamit difna zuleika dufteti ni bona bi ale ummanni wayka wallahi mana yiti ani do natti matani lak karabar badina ba fatu duga rabbi opsi nafu oy gize khisan gafatte mal sinjette خرب بي ار مني خوني ولاد مي كان ورا ما جرات ila wanti sinjette isinu ma bi sitenga fatin ila kana ette adu battu yechu malifi kun kijiba miti ani miti yo jara jirtulle ko tol bay barre faddu dage faddu obuleti tenya tabiri tasa ke sasin fute ko tol bay barre faddu yo kana mo ganni jala kana wajiratte ko tol bay media randabamne sitte wone ture ganama ati dubbin kun da mai na media ko tubai har ka ta warri moderator qabdan tiji warri moderator qabdan zuleika ka jedu lalati ol galcha erga chulem beytum jattin damatu wayidi zulum ka jedu zulumo zuleika jed lala ol galcha itidawala lalati ol warri moderator bona itidawala warri bilbila qabdan mucatti siada birriti
Haadha birrii sana gaafadame yaamaa dhuguma Boona itti dawalee fagoo yoo silkii kaate. Hoji dawalee dhufaa jiran yoo silkiin jiraatu taate yoo silkiin jiraate koo dawalee dhufa. Rabbi lakkaa dhiisaa mi'ootana waan akkamitti Ibrishaan itti dawaluuf deemee jira koo itti dawalee koottu ayiriin meetu itti dawalii tiiji. Boona. Laali boona waan tokko sitti mala. Laalubbu amma lagni guutuu ka'ee nyaatinii jaarsi du'aa keessa na baaranii jaa Oromoon amma sababa godhatanii sababa godhina dhiisaa nama abbaan barbaade wajjalaa yoo fudhate namni sun ragaa yoo qabaate ragaa isaa fidatee karaa seera imaaraatiitiin gaafatu ragaa yoo qabaate taanii akkitti micoota ammas miidiyaarra ooftanii ammas immoo Oromoo akkana na godhee Oromoo akkatti na kuffisee Oromoo akkanatti na cabsuuf deema dhiisaa dhugaa rabbii dhiisaa micoota lakkaa waaqa ammas immoo nutti boochii ammas miidiyaa kanarratti boochii dhiisaa adaraa rabbii ani keessa jiru gara yaani qalbii isaa amma haadha manaa jedhanii natti fidanii ani amurraa kafaluuf bara wallaa ganni yoo isin kafale taate guyyaa dhaa'u ka borurraa kafala mallaqa narraa deebisa irraa kafala amma finneetu maali maali wal guranii akafalanii amala nama amala wayii qabdamoo maaliifin fuute kunoo ati siinu rabbiin maashaallah haadha qabeenyaa godhe haadha qabeenyaa taate harkasii baratee gartee waan kalee waa fuutu saniif fuute moo maaliif fuutee jennee gaafanna sanumaaf sheerti naa godhaa jedhee fide Boona keenya mee qobsi mee gaafii xiyyanaa deebisi haa akka mijiyoon dhuftu gaafii tokkoon si gaafadha mijiyoo tana nama hojii nyaatte nama hojii dhuyde nama hiriyyaa keetiiti ati isii gaafattee maal sii deebiste deebi'ii ni qabda sagalee isii ni qabda yaa dhageeffadha ila mudiir kiyya galatooma ganni ni beeytanii haadhallee kaleessallee walitti dhiyeenya qabna sirritti beekti tiijiin beekumsa biira'uu darbitee anaaf ganni waan biraattu jidduu jira nama yeroo hedduun itti dhiyaadhu isiilleen akkasuma ani hammeenya ganni hin qabu rakkoo ganni salphina gannuun nama wal baasu miti irra deddeebi'ee ganni yoonti kun sirrii miti jedheen waan naan jette san isiin akkana jette jechuu osoo hin taane afaanuma isiirraa dhageessanii ganni ni jirti sheeritti godhaa dhuftee maa waan kana dalagde waan kana fuute moo hin fuune akkuma naan jette san hawaasaan haa jettu dhageeffadha ni jirti ganniin kun marraa lama sadiillee dhuftee jala kana geettee deebiti kan fuune sinuu silaa osoo fuudhuu baatte ol baatee maa ani akkanaa miti jetti dhuftee deemte jala kana ammallee sheeritti godha haa dhuftee haa dubbatu waan namaa obu mucayyooti dawalee jira ila mucayyooti dawalee jiraatillee yaada sirrii jedhaa jirta agartee hawaasni kun akka ganni jaalatuun beeyna yoo hin qabaannillee hawaasni kun irraa kafaluu danda'a si manni gartee jala kana akkana sa'aatii ammaa maal irraa kafaltan waan ragaa qabdu nutti as kennaa yookaan maqaa wal balleessuu dhiisaa kan ga'e bakka maqaa balleessuu miti Muniir kiyya Muniir no Muniir waan biraa keessan seenin ani nama maqaa balleessuu miti nama maqaa balleessu jira fedhe jiru balleessuu barbaade namni hedduu jira ka maqaa balleessu ganni ni beektaanaaf ganni naga walitti dhiyaane ganni nan jaaladhaan nan kabaja garuu bakka isiin harkaan deddeemtu kanatti harka isii irraa muruu barbaada jechuudhaan dhugaa rabbii abbaan fedhan harka qabuu hin danda'u fedhu harka irraa mura fedhu miila irraa mura jennaa deebisaan deebisuu jirti bonaa keenya deebisaan akkanaan jirtu gaafattee maal siin jette maal siin jette nan dhufaa gaskii kubbabbanee dubbadhaati nama sadillee achitti naa fiddaanillee dhufaatti gammaatitti hin dhufne Okay, Mrisha, okay, michiyo fiti ol, me michiyo gaafii gaafanna. Michiyo jala kana kootu barreeffadhu. Jala kana barreeffadhu, michiyo jala kana hojiraatte me. Aadootu barreeffadhu. Namni miidiyaa irra beekamu kun dhagahi boona namni miidiyaa irra beekamu irraa kututti harka isii wayin deddeemtu wayin fuutu sana garka irraa kututti hin fayyaan argadhu jechuudha. Ani Muniir dhaggeeffadhu ani. Qoyame yaada wayii kennadhaan. Boona dhagaye yaada namaallee fudhadhu namallee dhaggeeffadhu ofiillee haasa'ii siin jedha marga namaallee eegi. Ani kasiin jedhu riisiitiin yoo jiraate yoo lakkoofsa mucattii qabaatte keessaan naa ergi. Dhugama yoo dhugama taate wallaahi billaahi tallaahi har'a balaagaa itti godha yoo abbaa aayidii isin irra galchite san akkaawuntii irra galchite san har'a iyyannoo galchee fi gaafadhaan jaalattee sun ta'in dirqamaan kafalti galii. Gaalittiin fayyaan qabdu akkasitti hin godhu. Ishaaraa qabdi kaa. Obsi sifan namni tokko guyyaa jiran naqe maali neeyte koy maali irratti neeyte maali hojii fi moo maali neeyte maal adda baafatteeti.
ganni gaafattee. In gaafatan ka jechuun yoo dhugama taate laanni yoo maqaballeessi ta'uu baate dhugaa ta'e waan kana seeraan gaafachuu dandeetta. Yoo dhugaa ta'e seeraan akkasitti riisiitii waliin yookaan mucattii waliin akkasi gaffida. Yoo isiin illee riisiitiin qabaatin ishaaran ganniin baayoo ganniin dhugamaan siiriisli mucattiin wallahi narraa Sifa wanni si gaafachuu jiru barani sifa wanni si gaafachuu jiru namni tokko ID takka irratti naqeef dhimma maaliin naqee maal adda bahina nuti rabbiin taane maal jiru laal amma fakkeenyaaf mucattiin suni laal Munir dhagaye mucattiin suni yoo dhugamaan ID ganni irra naqxee na nyaatte yoo jette qabatama kun maaliif akka irra naqxe irra kun si yoo beekama ta'e siif maal taate sa muciyyoo manarraa fuutee bar xaasaa kana itee keessaa fuutee ganniin. Ani bona dhiifama naa godhiiti amma maal namni maal sirra laalu jira ni beekta ani akka hiriyaa tokkotti nama wareegama meeqallee sii kafale ni beektaati ati ni beekta ani wanta kun sitti hiba amma biraankii ta'uu kijiba ta'uu wanni kun eega miidiyaa irratti dhufee namni ani nama biraan kille beeku miti nama biraan kille barbaadullee miti nama fo'u andugaa jirtun dubbadha ganni yoo taate ganni kaleessa namni anaa olitti dhiyaatu hin jiru maalummaa si namni beeku hin jiru aga kiyya jechuudha ganni yoo taate naqiltee natti himatte dhageeffadhu dhaqee keessaan gaafadhe dhugaatan ta'e gartee dhugaatii anaa baasi mana naa bani jette mana dhufuu didde ganni ammoo raggataan kanaa olitti fufaa jechuudha obboleessoo. Hayya jala kana dhuftee deemte yoo karaa koosiin taane maa odin seeniin. Dhuftee asirraa deemte yoo seentee fuudhe moo hin fuune. Ana fuudhe lakkeen hin fuune maa jechuu si dhorge. Okay, naaf obsi. Michi yoo itti bilbiltanii dhufne isii sagalee isiin finne ragaa takka hin finne amma maal isin irraa fakkaachaa jiran beektaa? Michi tun jijjiiramnaan irraa hin hafa isin jaa jira. Kana maal jedhu? No. Jijjiirama dhageeffadhu nama hinaafuu miti ganni yoo taate. Dhiisi dhagayi. Fooloo deemaa dhibba nagalchaan sagalee isii guutuu waan intala waliin haasaan lattafaa. Zim jedhee lattafu yoo muumni sanillee barbaadde citii namaan baafnu ofii dhuftee sagalee guutuun na bira jiraati. Fooloo na godhi. Wallahi wayka barbaaddan jechuudha. Wanni guutuun na bira jira. Kamucattiin isii waliin haasoo itti ragaa qabatama waan kana naa kenne gasiin jette. Fooloo na godhi yoo dhugaa barbaadde. Zim jedhee sitti gadi baasu. Kunoo viidiyoo as baheetiniin sagalee guutuu si dhageessaan yoo barbaadde jechuudha. Iccitii namaa baasuun barri hin jinqabneenu. Dhuftee haa dubbattuuf malee nu iccitii namaa baasuuf cinqaa ittiin qabdu. Dubaltee? Yaa. Kana iccitii namaa baasuuf wanni nu muddu hin jiru jechuudha. Amantee akkam ta'e Munir. Follow video warabi duusi gone follow godhaa jennaan maali kun namni dhibbi lama sadii. Viidiyoo isii waraabuu osoo hin taane harka keetiin qaqqabiiti namni dhibbi afurii kun ani zim jedhee iccitii gannii kagartee sadarkaa kana isiin jetteen baasu namni dhibbi afurii kun qaqqabii follow na godhi booda yoo kijiba taate narraa kaafatta. Haala balazzaa akkanumaan hin hiina ragaa qabatama gannii dhuftee irraa baasu. Galatoma bakka lakki yani amma fidadhee michoon isin dhufne sagalee isin agarree kuni makaballi keef waan fudhata gaamman sagalee qabataman nu bira jira sagalee dhugaattu nu bira jira bara alfannee boonatti dubbii kana ga'e malee salfatee kun hanga yaa dubbii kana fooloo godhaatti gabbuu maxxansi viidiyoo sana amantu oromooni gadi bu'aa jala isaatitti ilaala maxxansi tokko shan dhiisiniiti nuti gartee akka namni harka walirra qabnee jirra hanga gartee namni wal kabajee jirra waan taateef sagaleen guutuun si barartiin miciyyoon sun sirraan dhuftee naqa qabdeemi durumaa dhageeffadhu akka namaatitti gaafadhe nan dhufeetteemi mana baneette mana baneemi kuno ganniin hin tuune ni jirti maaliif deettee sirraa iyya kan wanti kun soba taate. Ishii dhageeffadha Imrishaa yoo isii yoo ganniin dhufuu baatte mucattii mallee inni nyaatame isaan fidaa. Yoo isii dhabdan gannii fidaa yoo gannii dhabdan sagalee gabbaasaa waa sadeen kana keessaa nutti gadi baasaareen firaankiin hin godhina maqaballeessiin kunillee guddaadha. Obsaan na eega. Yoo dhugaan ta'e barreessaa obsaan na eega gubbaarraan barreessite sun gubbaarraan ta barreessite sun kootu barreesseen mallee kunoo gubbaarraan na barreessaa jira. Irraa fuudhi sagalee irraa haasofsiisee fidi. Kijiba warri kijiba jettan akkanumaan mataa onnaan jedhira wal kabajaan Munir jalqaballeetiin jedhee jira wal si kabaja ati nama sagalee namaa ta'u nama nu birattis kabaja qabu jechuudha. Kanaafuu waan kijibaa hin fenna nuti mucaa kanarraan hojjettuun tun jalqabu waan bira dhufte erga dhufte ganni lakki kijibaa osoo hin taane ani amma gaa jechuu olala isanii irratti qooftan ani hin fudhadhu haa. Waalaalaa booni bulee kun nama godina warri bulee kun nama godhaartan mucas nama godina biloo kes nama godina isa abbaa waan barbaade haa barreessu garuu namni mana kana dhuftanii uf kabaja. Manni kooti waan taateef bakka barbaadde deemte waan barbaadde dubbachuu dandeessa. Mana kana keessatti namni tokko jecha hamaa tokko barreessinaan muyitiin godinaa biloo godha. Anatu isin
Sitti fakkaadde. Gartanii ani hojii hin qabu sitti bilbila. Ati ammoo hojii qabdu hin diddeefte jechuudha. Maa fuute mallaqa namaa? Bareeffadhu lakkoofsa saddeet. Bakka himataa hin jirretti moo himataan jiraachuu qaba Ibrisha. Mee ati qoy nuti warra jidduu jiru himataa fiti haa. Nama narraa fuudhee jiru san fiti haa. Dhageeffadha. Ganni. Tunin dubbatu qincaaftitti mallaqa fuute lakkaa arti moo mallaqa namaa? Xaasaa keessaa fuute mallaqa akkaawuntii namni irratti hin ergine mana namaa kadhatee fuute mallaqa michiyyoo xaasaa keessaa fuute ganiin dhageeffadha. Xaasaan beektanii misa xaasaa keessaa fuute mallaqa. Kun waan jirti. Soba kan jenne haati kun as jirti. Mallaqa xaasaa keessaa michiyyoo jalaa fuute. Ganni yoo taate dhageeffadha. Walaa warra yara dubbate gadi sin buusan. Ganniin ka fuute mallaqa xaasaa keessaa fuute. Ganni kaleessa illee ni beektan. Mana arabaa keessa gaafa jirtuyyuu koroshoo fuuti. Buskuta fuuti. Harcee daakuu fuuti. Waan dhuga waan adda addaa fuuti. Hadhallee sammi'eeffattee mana keessaallee michiyyoo keessaa birrii xaasaa keessaa jalaa fuutee jechuudha. Ani fuune haa jettu kun asirtiisi. Warri soba jechaa turtan warri kijibde sin jettaa turan kijibni mataa keessa ni jechi xaasaa keessaa fuute mallaqa michiyyoo deebisi. Michiyyoo amata meeqa mana arabaa keessatti gubatte birrii xaasaa keessaa jalaa fuute ganni. Soba wallahi soba rabbi sina sabasa. Lada. Naguddisi siiti yaa bitatani. Maalid. Shiitiin gurguradha naguddisi. Shiitii gurguradha mana kiyya manni hannaaf itti qabamtee dhuftee shiitii gurgurattu. Bonaadhiisi gurgurattee haa kafaltu. Bonaadhiisi gurgurattee haa kafaltu. Waan namaa gurgurattee haa kafaltu. Yoo Oromoon kun kijiba jedhee kaa jalaa iyyu shiita gartee birrii mujattii fuutee ittiin bitteen ofirraa gurgurtee haa kafaltu birrii namaa. Warri ammoo jalaa kolfaafi haqa namaa ofirraa kafaltu intalli. Mootummaanuu nama naggeessu laal. Erga waan namaa fuudhan nyaattee erga fittee jiraattee ammoo kana laalu waan nyaattee fitte natti fakkaata. Maal asuma dhageeffadhu boona obsi kun ilaal. Asuma asii gadi hin buune yoo ta'e karaa Facebook laal duruun TikTok irra gallakkisanii maqaa namaa hin balleessinaa. Dhageeffadhu Muniir no Muniir walaa qaban. Duruun gallakkisanii maaliif miti? Isin waan okay. Muniiro boona baale ana itti maila. Dubbiin kijiba ta'uu Muniir waan adda baafatte hin qabdu. Mucayyoon tun haqa namaa kana deebisuuf viidiyoo irraa habanattu shiita tokko irraa biti haati zubeeta. Shiita tokko yoo dhuguma ishii yaadde jechuudha. Yoo dhugaa biyyaatti ofirraa deebitu ganni jaalattanii mi yoo guutuun deebu jedhani erga fuute birrii xaasaa keessa nama biyya namaa keessa jiru gartee Dubaayin keessa jirti biyya gartee kishiin namaatuuf hin harcaasaa deemtu. Erga gartee yaaddanii fi shiita tokko irraa bitaa gurgurtee akka faltu mallaqa namaa ofirraa deebiftu. Wallahi gurgurtee ofirraa deebiftu rakkoon qabu anillee rabbii kiyyaaf jecha shiita tokko ka birrii 100 irraa bitee jira marii walitti shantaa kaa'e nama tokko kennita. Okay, binnu galte garuu isin akka isin yaaddan sun taane laa Muniir atila daga Muniiro an jalqaballee jedheetiin jira. Muniir anaafatti walin lollu dubbiin jirtu taana mucayyoon fuutee jirti waa fuutee jirti waan fuutee siinuu ni beekti jedhe sitti meetiin tiyya jechuudha. Walumaa galatti amma wanta dilolta amma dubbiin naagaltee jirti garuu isin laal boonaa keechaa bakka an deemuuf hin deemaati garuu akkaataa miti maqaa balleessii sooshaal miidiyaa deemaa jiru. Amma maaliif beektaa mallaqa mucayyoo tana waliin sabsaabaa jira mucayyoon shiita ba'a ammoo viidiyoo kana Ganni dhuguma birrii hatti jetteeti isuuf dhufte akkuma warra kaadho istaabeebi nuti warra akkasii miti. No, si farmaatiin jira maata timkee obbolisitti ati ganni amma dhugaa rabbii birrii xaasaa keessaa fitte birrii xaasaa keessaa fuune. Muniir ganni walii aartaa ta'i. Muniir ganni walii aarta. Ganni waan fuute beekti. Viidiyoo banattee shiita kanaa gurguratu. Walumas siin jedhee dhiisi Muniir. Qalbiin ta'u ani Shiita kana gurgurattee waan nama kanaa deemu. waan akkanaa kana dhiisaa jeetiin dura dhaabba.